Maali maatii as taayituu boondii nu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan ta'in isin agarsiisa. Har'a viidiyoo addaa tokkoon qabadhee dhiyaatee jira. Viidiyoon keenyas yuutuubara kamiyyuu hedduu viidiyoo barbaachisaa ta'e inni kun maal waan jiru viidiyoo ediit yeroo gootan appilikeeshina kaa'in maastar waan jiru jira. Isa kanarra viidiyoo ediit yeroo gootan watermaarkii yookiin mallattoo inni ofiifirra haa kana akkamitti akka irraa dhabamsiisuu dandeessan karaa salphaa ta'e tokkoon yoo karaa biraatiin balleessitan idan doolaara isin gaafata mallattoo doolaara yookiin maallaqa paymentii isin gaafata saniifuu karaa firii ta'een salphatti akkamitti akka watermaarkii viidiyoo keessan irraa ittiin balleessitan gabaabaa tokkoon qabadhee isin dhiyaatee jira. Warri yuutuubara hundinuu namni viidiyoo ediitiin goon hin jiru namoota baay'ee keessaanis na gaafate watermaarkii irratti akkamitti akka firiilii rimuuf kaa'in maastarii irratti watermaarkii rimuuf akka irraa gootan harma salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisa kallattumaan na hordofaa. Gara viidiyootti seenuun dura warri chaanaala keenyaaf haaraa taatan as taayituu sabskiraayib godhuun akka yeroo hundi viidiyoon keenya isin bira ga'uuf ol notifikashinii godhadhaa kallattumaan gara viidiyootti seenaa. Yuutuubara taatee bilbila irratti yuutuubii or viidiyoo ediit goota taanaan kaa'in maastarii aappiin kun hedduu bareedaa isa kan argachuuf warri buufatanii hin qabne pileestoorii bilbila keessanii seentaniituma kallattumaan viidiyoo or watermark remove kaa'in maaster jettanii sarchi godhan kaa'in maaster jettanii sarchi goonaan kallattumaan isinii dhufaa jechuudha. Anamma waaniin buufadhee asirraa qabuuf open naan ja'a saniifuu open yeetumaan seenaa isin warri buufatin immoo kaa'in maaster viidiyoo editara kana install godhachuudhaan seenuu dandeessanii jechuudha. Open yeetumaan seenaa ergaan akkana seenan boodatti viidiyoon barbaadee edit asirra godhe taanaan waraabadhee bilbila kiyya keessaa qabaachuun qaba. Create a new video waan jettu irratti kilik godhaa jechuudha. Erga as seentaniin booda aspect ratio waan jettu jira. YouTube'dhaaf 16 ratio 9, TikTok'iif 9 16, Instagram'aafis akkana jira. Isin amma YouTube'dhaaf warri barbaadan 16 ratio 9 isa jiru kanarra bu'uudhaan create jettaniin jechuudha. Gara jalaa kana dhuftanii erga akkas jettaniin seentaniin boodatti harma salphaa ta'een karaa natti isin fida. Kun beeksisa yeroo ni wanni kana isin dhufee gama harka bitaa irratti mallattoo X kanarratti bu'uudhaan irraa wanni gootanii erga isin boodatti maaltu jira salleetti viidiyoo godhadhu isin jaa viidiyoo waraabbattee qabdu kan ediit godhuu deemtu sun salleetti godhatta harma salphaa ta'een viidiyicha salleetti godhatta. Amma fakkeenyaa isin agarsiisuu deemaa viidiyoo makanaa viidiyoo salphaa sekondii 46 ediit godhee isin agarsiisaa jechuudha. Irra kilik godhadhee viidiyichaa ergaan irra kilik godhadhee booda maaliin godhaa kallattumaaniin gara viidiyoo ediitingiitti seena. Kallattumaaniin gara viidiyoo ediitingiitti seenaa. Viidiyoo ediitingii ergaan irraan fixeen booda kan wanticha nu gaafatu jechuudha. Inni maali mallattoo watermaarkii san baatee seef nu ta'u. Saniifuu inni kun amma viidiyoo kana buuseetiin jira. Iddoon muruu barbaadetti muree ediit ergaan godhee xumureen boodatti isa kanamma kaa'in maasters waan jettu kana irraa balleessuun hin danda'amu ture. Yeroo amma firiilii harma salphaa ta'een ofirraa balleessuu dandeessanii jechuudha. Amma viidiyoo kana ediitingii isaa warri beekan ni beekan warri hin beekne viidiyoo babbareedaa kaa'in maastarii irratti akkamitti akka viidiyoo ediit godhatan yeroo biraatiin qabadhee isinii dhiyaadhe. Har'aaf immoo akkamitti akka mallattoo kaa'in maastarii watermaarkii kana rimuuf irraatti gootanii ediitingii erga fixxaniin boodatti yeroo ekspoort gootanii seef gootan harma salphaa ta'een maal gootanii gama gubbaa kanarra dhuftanii amma fakkeenyaaf asitti crop godhuu split bakka lama taddamuruu fa'aa qabaa. Ergasiin xumurtanii ediitingii fixxaniin booda mallattoo tanarra bu'uudhaan seef godhattan. Maaliif seef godhee har'aaf watermaarkii mallattoo kaa'in maaster watermaarkii san akkamitti akka rimuuf irraa godhan. Iddoo kanarratti immoo resolution irratti 1080 fi 700 fi 20 jira akkasumatti 500 fi 40 jira 480 jira kwaalitiidha sun murtee isaan kwaalitiidha. Saniifuu kwaalitiin lakkuma kumaaf ol kaa deemanii lakkoofsi HD kwaalitii qulqullina viidiyoo keessaniitiif bareedaadha jechuudha. Amma har'aaf 720 seef godhee isin agarsiisa. Fireem reeta isa yookaan immoo 30 ta'uu qaba yeroo hundaa'u viidiyoo yuutuubii taanaan erga kana gooteen boodatti maal gootaa save as a video taane jechuudha. Save as a video erga ta'een boodatti save siita kana skip jettee mata gochuu dandeessa. Viidiyoon kun edit ta'ee gumee save naa ta'uu jira jechuudha.
ergaan kaa'in maaster irratti edit godhee xumureen boodatti seef naa ta'u jira harma salphaaniin appiloo godhuu danda'a. Garuu saniin duratti maali watar maarkii mallattoo kaa'in maasterii watar maarkii qaba. Sanarraa balleessuun hedduu bareedaadha. Chaanaalii keessaniif illee akkasumatti yeroo takka takka akka koopiraayit istiraayikii godhee illee isinitti arguu danda'a waan ta'eef jechuudha. YouTube koominitiin saniifuu mallattoo watar maarkii san akkamitti akka rimuuf irra goonu waliin ilaalla. Erga kanatti isinii dhumeen boodatti maal gootanii ni cuftanii galaarii bilbila keessanii irra seentanii. Galaarii bilbila keessanii irra seentanii harma salphaa ta'een galaarii bilbila keessanii irra erga seentaniin booda viidicha kaa'in maasterii keessatti edit gootanii xumurtan san akkanatti harkattanii ni bantanii jechuudha. Ilaaltan. Saniifuu mallattoo kaa'in maasterii mallattoo watar maarkii kana rimuuf irra godhuuf karaa salphaa mata duree keenya adda irratti isinit dhufa jechuudha. Maal gootanii bilbila keessan pileestoorii bilbila keessan irra seentan. Pileestoorii bilbila keessan irra erga seentaniin booda maaltu jira gama gubbaa kanarratti watermark remover jettanii barreessitanii. Watermark remover jettanii barreessitanii jechuun ammaan dura waan hin barreessee jiru akkanatti kilik irra gootanii seentan. Erga kana kilik irra gootaniin boodatti watermark remover logo irraa jira. Logo fi watermarkilee garaagaraa kan haqu appilikeeshiniidha. Ammaan dura waan hin buufadhee jiruuf open naan jedha. Garuu isin install godhachuun dirqama ta'a. Saniifuu open jeetumaan seenaa jechuun appilikeeshinicha kana. Watermarkilee fi logo garaagaraa remove viidiyoo isin godhatan irraa godhuuf gargaara jechuudha. Erga open jettanii seentan booda akkana isiniif fida. Add watermarkis godhuu dandeessan. Remove irraa godhuu dandeessan. Saniifuu remove watermark iddoo san irratti tuutan. Viidiyoon watermarkii irraa balleessuu deemnu viidiyoo isa kana. Irra kilik goona akkanatti viidiyoo kana jechuudha. Saniifuu viidiyoo kana irraa waan balleessuuf haruma salphaatti fayyadamna. Maal gootanii akkana kilik gootaniituma harkistanii irra ni qabaa jechuudha. Fiifuu qabaa. Erga kanatti harkistaniin boodatti hanga iddoo irraa balleessuu barbaadan san addatti akkasitti irraa harkistanii erga kanatti irraa harkiftan booda maaltu jira haalatumaan export jettanii export gootanii jechuudha. Export ergetteen booda quality itti save godhu akkuma watermarkii sanitti akkuma kaa'in maasterii sanitti 720 qaba. Ijji goleessa 720 ni godha jechuudha fakkeenyaaf. Erga hin godhin boodatti ni eega. Quality inni itti remove watermarkii mallattoo watermarkii sanarraa godhu kana waliin eeyina jechuudha. Erga xumureen boodatti watermarkii mallattoo kaa'in maasterii watermarkii kana remove irraatee guutuu viidiyoo qulqulluu akka nama viidiyoo editara biraatiin edit godhee hin beekamu jechuudha. Viidiyoon editariin appilikeeshiniin isin fayyadamtan hin beekamu. Haruma salphaatiin viidiyoo qulqulluu isiniif taphachiisuun ni danda'ama hanjaa. Egaa hanga parsantaa kan isaabee isinii dhumutti oofaan eeggadhaa jechaa. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan yeroo baay'ee subscribe like share nu godhaa. Viidiyoo keenya viidiyoo babbareedaa viidiyoo barnoota yuutuubiitis ta'ee barnoota teekinooloojii garaagaraa irratti hojjannaa chaanaalii kanarratti. Maaliif akka namni like share yaada comment irra nu keenya naan galu warra eegalee warri viidiyoo kana laaltan addatti yoonii fi isin nu jajjabeessitan viidiyoo addaa babbareedaa viidiyoo barnootaatis ta'e viidiyoo teekinooloojii ammayyaawaa yeroo amma irra jirru kana babbareedaa qabaddeetiin isinii dhiyaadhaa. Nu jajjabeessuun keessan yaada keessan comment irra nu barreessuun like viidiyoo keenya godhuun share nu viidiyoo keenya godhuun addatti waan nu jajjabeessu malee uummata akka miidhaan qabu like godhuun naman kafalchiisu like share nu godhuun yaada keessan comment irra nu kaa'achaa. Egaa amma parsantaa erga seen boodatti amma erga isaabee parsantaa 100 guututti nu xumureen boodatti akkana beeksisa nuu fidaa watermarkichi remove irraa ta'ee jira jechuudha. Osumaanuu bantii ilaaluu dandeessan. Viidiyoon keenya kanuma hanga yerootti aan walitti deebinuun nagaan tura jecha yaada qabdan koomeentii irra nu kaayaa.
laayikii viidiyoo keenya godhuun sheer Edu kaim. Maada ini sekolah tidak narkan kapan? Baga tu kaci. Atau tu kan ni? Narkan kapan? Di rumah.